amantiin kee pheenxeedha moo ortodoksii jedhan ani duuka buutu naan jette. Amantiin duuka buutu jedhamtu ni jirti naan naan jette. Yoo duuka buutu amantiin duuka buutu amantiin musliima jedhamu illee jiru. Na dhaggeeffadhu siifi na dhaggeeffadhu ka dura kiyyatti kee ragaa naa fidda kiyya si na gaafata ati miti kan fidu anaas si fida. Ragaa si fidu? Na dhaggeeffadhu waan isi dura gaafiin kiyya you don't even understand my question. Akkanuma ofirraa ceeta. Gaafiin kiyya si okay what is my question? What did I ask you? Your question, I'm going to read Bible. I am going to read Bible. I didn't say read the Bible. Do you have a proof that the verse ani pente meti jere duuka buutu akkina naan jettu ana akkinin jere dhaggeeffadhu bora afaan kun sigala yoo inni kitaaba kanarra duuka buutu jechu duuka buutuun amantiidha kan jedhu taate ani amantiin tiyya arrarraa eegalee duuka buutu jedheetiin fudhadhaan jedheen na dhageesse sigalee miti ifatti sigalee mi sigale nagale maalin jedhe ati dhimmi kee waan amantii jedhurra atti hundaa'amoo eka maalirra re amantii jettani ani duuka buutu amantiin tiyya duuka buutu pheenxeen amantii tiyya ortodoksiin amantii tiyya ivaanjelistiin protestaantiin maarreen amantii jettan waan sin jedhe waan naa gaafattu waan sin jedhe raasii deebi'atis yoo isiniif hin galin gabbuutanii warra galuun fida Deebora wangeela kanarraa duuka buutuun naa gaafadhu dhaggeeffadhu akka isaan ta'in kan namni nu jidduutti waa murteessi. Wangeela kanarraa seeramumarraan kan mul'atu yaanis duuka buutuun amantiidha kan jedhu yoo fide ani amantiin tiyya duuka buutuudhaan jedha naa gaafadhu. Si fidaan jira Bumaaz akka gootu. Maaliin sin jedhe gaafadhu? Maaliin sin jedhe? Qoyyaa si faafidu Bumaaz. Gaafiin kiyyaa'uun galleef jarana. Si fideera beeksi. Duuka buutuun amantiidha kan jedhu. Duuka buutuun amantiidha kan jedhu. Gaafiin kiyya maali? Duuka buutuun amantiidha kan jedhu si fidaan jira evidensii. Okay. Dhaggeeffadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 baasi dubbisa. Amantii duuka buutu. Okay. Yoo barbaadde yookaan si dubbisa. No, ni dubbisa. Don't worry. Anaa dubbisa. Ayyee dubbisa sagalee ol kaase guddise. Sagalee akkamiin godhate reediyoodha dubbachuutti hin jiru. Ayyee. Just naan jira. Guddise dubbise. Maatewos 28 18. Okay. Eeywa. Okay. 16 Yesuus immoo achumaami. No, tadi itti fufi jedhe. Achumaami ta'ee jedhe kaa itti fufi miti. Yaa. Yesuus immoo gara isaanii dhiyaatee gooftummaan hundinuu asirra wal qabe. Gooftummaan naaf kennameera. Aboo kana Yesuus mormaa jirtu. Gooftummaan anaaf kennameera. Lafarratti waaqarratti. Rabbii Yesuus malee gooftaa kan biraan hin jiru. Ati boqoddu. Ani waan si gaa hojjeta tanaafiin siif hin galleen si jechuudha. Itti fufi dubbisi. Aboo boqoddu ati. Wallahi warra gartee ekiraa qabri keessa jiru. Itti fufi dubbisi. Cufadhu ani waan ummata dhame rabbiin ummata dhamaa kana wajji waliin naqabe anuu dhamaadha qabana kana keessa kan dhamaa kana hojjeta. Deebora waan isin jedhe waan naan jedhe na dhaggeeffadhu. Wallahi isiniin buusa ummata fayyaan qabne sammuun keessan illee hin yaanne waan isin gaafadhe amantii ani gooftummaan gaafadhe maal isin gaafadhe itti fufi dubbisi kaa aboo cufadhu narraa cufadhu meeti ani naafuun taaneeti annummaan kee kunu ati oromoon beektu cufadhu Deebora maaliin gaafadhe maal naan jedhe maaliin gaafadhe maal si gaafadhe afaan oromoo yoo beekte itti fufi dubbisiin sin jedhe dubbisi. Maalin aboo atiin irraa us Deebora tana isuma tanaan buusu deemaa qoy atiin teessa. Isa waliin xumuradha. Hin xumuradhu. Maalin gaafa isa taan hin dubbistu ati. Aboo goobazii kiyya mee dhaabbadhu ta'e qaate kan dhaabbadhu mintaluma tana ta'e jechuun waa taraa meeqatti dubbadhee maalin naa gaafadhu sin jedhe Deeboraati maal jedhe. Duuka buutuun bakka amantiidha jiru yoo fidde ammoo na qabadha. Okay goobas namtichi kun duuka buutu naa qaree moo gooftuma naa qaree. Dubbadhu kaa. Itti fufi dubbisiin jira. Ittaanee jira itti fufi dubbisiin. Waan kijibduu dhalaa kijibduu sin jaaladhan. Goobasi ani gooftummaa Yesuusin si gaafadhe moo amantiin kee maal jennaan duuka buutuudha amantii ani duuka buutu amantii jedhu jira naan hin jenne. Itti fufiitii dubbisii gara gadiisaatti maal jedha? Yoo atiin jedhan dhiisi duuka buutuun amantii kan jedhu fidde ani duuka buutuun si ta'an jedheen kunoo siif hin ta'a ol qabee wangeela kanarraa ni fidda ni jirti naan jedha aboo ni jirti Deeboraa gaafadhu. Isaatiin
أنا أجرا إنسان تفوفا إنسان مقاطس جرا nagaan sifatoo caala akkam jira jimee dura Na raga ya abu. Ani fati wal beek na gaarii goone. Garuu laa. ayya